Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa hanga xumuraatti akka hordoftaniif kabajaanin isin gaafadha. Daarektarri biiroo dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi daawwannaa hojiitiif har'a ganama Finfinnee galaniiru. Daarektarichi wayitii buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gahanitti aangawoota olaanaadhaan simannaan taasifameeraafi. Waang Yiin turtii Finfinneetti qabaataniin hariiroo damee hedduu Itoophiyaa fi Chaayinaa cimsuu irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjin akka mari'atan himameera. Kuni kana nutu jiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miseensa koree giddu galeessaa paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin mari'achuun isaanii himameera. Dr. Abiy karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin Waang Yi waliin mari'achuu eeruudhaan ergaan pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa ergames karaa isaaniitiin akka isaan dhaqqabeen himan. Itoophiyaan walta'iinsa tarsiimoo Chaayinaa waliin qabdu daran cimsuudhaaf kan hojjettu ta'uu Dr. Abiy ergaa isaanii kanaan himaniiru. Odeeffannoo wal fakkaatuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky waliin mari'ataniiru. Dr. Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka himanitti pirezidaantii Zelensky waliin dhimmoota waloo fi idil-addunyaa irratti mari'ataniiru. Akkasumas Yuukireenii fi Ruusiyaa gidduutti nagaa buusuudhaaf haalota dandeessisan irratti bilbilaan akka mari'atan himaniiru. Ittaanaan muummicha ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon haala yeroo biyyaa irratti hawaasa dippiloomaasiitiif har'a ibsa kennaniiru. Obbo Dammaqaan ministeera haqaa Dr. Geediyoon Xiimotewos waliin ta'uudhaan dippiloomaatota, ambaasaadarota, aangawoota dhaabbilee naannawaa fi idil-addunyaatiif ibsa akka kennan odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame mul'iseera. Ibsa kennameenis waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa akkaataa waliigaltichaatiin hojiirra oolfamaa akka jiru hubachiisaniiru. Sadarkaa biyyaalessaattis fooyya'insa imaammata ce'umsa haqaa gaggeeffamaa jiru irrattis ibsi kennameera. Warshaaleen guyyaatti daabboo miliyoona 1 oomishuu danda'an 3 fi giddugaloonni nyaataa 2 guyyaa boruu Finfinneetti akka eebbifaman himame. Warshaaleen eebbifaman kunneen guyyaatti daabboo miliyoona 1 tolchuuf dandeettii kan qaban yoo ta'u, guutummaatti wayitii hojii jalqabanittis guyyaatti hanga daabboo miliyoona 1 fi 600,000 oomishuu danda'u jedhameera. Giddugaloonni nyaataa lamaan eebbifamanis giddugaloota nyaataa magaalaa Finfinneetti argaman 19 kan ga'u ta'uu odeeffannoon waajjira kantiibaa Finfinnee irraa argame mul'iseera. Pirojektoonni lameen rakkoo qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila tola ooltummaa gannaatiin abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen itti gaafatama hawaasummaa isaanii akka baataniif carraaqqii taasifameen kan ijaaraman ta'uun eerameera. Naannoon Amaaraa bajeta bara 2016 birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 37 fi miiliyoona 400 caalu raggaateera. Manni marii naannichaa yaa'ii idilee jaaffaa bara hojii sadaffaa gaggeessaa jiruun guyyaa har'aa bajeta bara 2016 naannichaa raggaateera. Bajeta naannichaa ramadame keessa birrii miiliyoonni 89 fi miiliyoonni 200 fi miiliyoonni 79 fi kumni 400 fi kumni 67 yookaan dhibbeentaan 65 galii naannichaa irraa walitti qabuuf kan karoorfame akka ta'e himameera. Dhumura irratti ergaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa dhimmoota adda addaa irratti dabarsaniin isinitti hima. Egereen badhaadhina Itoophiyaa wabii nyaataa mirkaneeffachuudhaan dhugoomaa jedhaniiru pirezidaanti Shimallis. Badhaadhinni biyya keenyaa kan mirkanaa'u wabii nyaataa keenya yoo mirkaneeffannee qofa. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota muraasa darban tarkaanfilee haarawaa garaagaraa hooggansa jijjiiramaa keenyaan bocaman hojiitti hiikuudhaan oomisha kanaan dura baay'inaan alaa galchaa ture hambisuu fi xiqqeessuun cinatti adeemsi wabii nyaataa biyya keenya mirkaneessuu karaa milkii akka qabaatu hedduu gargaareera jedhan pirezidaantichi. Inisheetiivii qonnaa ruuzii waggoota 2 dura hektaara 6,000 gadiin jalqabne bara darbee hektaara 100,000 oliin ga'uu dandeenyeerra jedhaniiru pirezidaantiin naannichaa. Milkaa'ina gama kanaan arganne galaa godhachuudhaan bara kanatti
Uwwisni oomisha ruuzii keenya hektaara miiliyoona tokko oliin ga'uudhaaf karoorfannee hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, ganna kana qofatti lafti hektaarri 700 caalu qophaa'ee haga ammaatti lafa hektaara 600 fi 52 irratti facaafameera jedhaniiru Pireezidaanti Shimallis. Kuni kanatu jiru Pireezidaantichi to'annoo fi hordoffii mootummaa federaalaa guyyoota muraasa darban godinaalee Shawaa Bahaa, Baalee, Jimmaa fi Harargee Bahaa akkasumas bulchiinsawwan magaalaa Adamaa fi Roobeetti daawwannaa fi hordoffii hojii gaggeeffamaa ture irratti gabaasa daawwannaa isaanii nuuf dhiyeessaniiru jechuun himaniiru. Koreen Suuparviizhinii Federaalaa Ministeera Barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaatiin durfamu kun hojiilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetaman tooraalee xiyyeeffannoo mootummaa federaalaatiin kaa'aman 11 bu'uura taasifachuudhaan hordoffii fi gamaagama tureen qophii karoora hojii irraa jalqabee haga raawwiitti walhubannaan hooggansa naannoodhaa hanga gandaatti jiru fakkeenyummaa guddaa kan qabu fi milkaa'inoonni gurguddoon kan jiran ta'uu isaa nuuf ibsaniiru jedhan. Ciminootaa fi hanqinaalee gabaasaan nuuf dhiyaate irratti hooggansa olaanaa naannoo keenyaa fi koree waliin mari'achuudhaan dhimmoota galtee hojii bara haaraa nuuf ta'an addaan baafneerra jechuunis himaniiru Pireezidaanti Shimallis. Gareen koree Suuparviizhinii Federaalaa godinaalee naannoo Oromiyaa 4 keessatti bobba'ee ture simannaarraa jalqabee hanga gaggeessaatti kabajaa fi deeggarsa uummata keenyarraa argateef uummata naannoo keenyaa galateeffataniiru jechuunis Pireezidaantichi karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa qaban dabarsaniiru. Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa odeeffannoon dhimma naannoo Oromiyaa irratti miidiyaa hawaasummaatti fayyadamuudhaan kennan daran kan jajjabeeffamudha. Daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanuma waan hordoftaniif galatoomaa fayyaa ta'a.